Iran tarree ajjeechaa hooggantoota Israa'el erga maxxansitee booda Israa'el hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Khamenei ajjeesuuf akeekkachiiste. Gabaasni hagayya 11 bara 2025 halkan walakkaa Iraan International qabatee ba'e akka mul'isutti adidduu waraanaa Israa'elii fi Iraan gidduu jiru sadarkaa haaraa fi bal'aa irra gaheera. Koriyaan kaabaa shaakala waraanaa Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa gidduutti hagayya 18 jalqabuuf jiru irratti haleellaa raawwachuuf dhaadatte. Ministeerri ittisaa Xaaliyaanii Israa'el waraana Gaazaa keessatti namummaa dhabde jechuun himate. Gamtaan Awurooppaa hirmaannaa Yuukireen malee waliigaltee Yuukireen irratti ta'uuf akeekkachiise. Gama biraan Raashaan orka misaayila niikuleeraa irra kaa'ame cabsuun oomisha jalqabuu beeksiste. Tarkaanfiin kunis Awurooppaa guutuutti sodaa naqeera. Ifannoowwan kana hunda isaanii bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Iraan tarree ajjeechaa hooggantoota Israa'el erga maxxansitee booda Israa'el hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Khamenei ajjeesuuf akeekkachiiste. Gabaasni hagayya 11 bara 2025 halkan walakkaa Iraan International qabatee ba'e akka mul'isutti adidduu waraanaa Israa'elii fi Iraan gidduu jiru sadarkaa haaraa fi bal'aa irra gaheera. Wiixata kaleessaa ministeerri ittisaa Israa'el kaatis akeekkachiisaa abiddaa fi nama rifaasisuun hoogganaa olaanaa Iraan Ayatollah Khameneiif kennaniiru. Jechisaa kuni kan ba'e erga miidiyaan Iraan koorporeeshinii eegdota warraaqsa Islaamaa waliin hidhata qabu tarree ajjeechaa qondaalota olaanoo Israa'el maqaa dha'uun maxxansee booda ministeerri ittisaa Israa'el akkas jechuun jalqabe. Ani abbaa hirree Iraan Khamenei nan gorsa. Yoo buufata kee baankarii keessaa baatu gara samiitti ol ilaali. Sagalee hunda dhaggeeffadhu. Hirmaattonni cidha diimaa achitti si eegaa jiru jechuun kaatis X irratti barreesse. Cidha diimaa jechuun maqaa duula dhoksaa Israa'el waxabajjii 13 bara 2025 eegalteef kenniteedha. Opereeshinii sana keessatti Israa'el haleellaa qindoominaan wal duraa duuba raawwatteen hooggantoota waraanaa Iraan humna guddaa qaban tokko ajjeeste. Isaan keessaa ajajaa eegdota warraaqsaa Hussein Salaamin, hoogganaa raayyaa ittisa biyyaa Muhammad Baagaariif jeneraala olaanaa Goolaa Malii Rashiid turanim. Ibsi kaatis kuni kan kenname erga chaanaaliin teelegiraamii eegdota warraaqsaa waliin hidhata qabu Sabriin Niwus tarree ajjeechaa maxxansee sa'aatii muraasa booda. Tarkaanfiin kuni wallabdee haalaan ammeesseera. Erga dhukaasa dhaabuun waxabajjii 24 lola guyyoota 12 Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffame yeroodhaaf xumuree boodas biyyoonni lamaanuu waraanaaf qophii isaanii itti fufaniiru. Torban darbe qofa hoogganaan basaasaa eegdota warraaqsaa Iraan dhukaasa dhaabuu kana akka waan yeroo gabaabaaf turutti malee akka waan waraanni dhaabbateetti akka hin ilaalle labseera. Waraanni Israa'el waliin taasifamu akka hin xumuramne ibsuun haleellaa itti aanu qofa eegaa jirra jechuun ibse. Koriyaan kaabaa shaakala waraanaa Ameerikaa fi Kooriyaa kibbaa gidduutti hagayya 18 jalqabuuf jiru irratti haleellaa boombii guddaa raawwachuuf dhaadatte. Gabaasni Al-Arabiyaa halkan edaa hagayya 11 qabatee ba'e akka agarsiisutti Koriyaan kaabaa shaakala waraanaa guddaa Kooriyaa kibbaa fi Ameerikaan karoorfatan irratti akeekkachiisa cimaa kennite. Kallattiin waraana banuudha jechuun haaloo ba'uun murteessaa akka ta'e beeksifte. Ministeerri ittisaa Kooriyaa kaabaa akka ibsetti humni waraanaa biyya isaa ittisuuf ergama guutuu akka qabuuf shaakala guyyoota 11 hagayya 18 jalqabuuf jiru falmii gadi fagoo fi kutannoodhaan deebii akka kennu labsaniiru. Dabaluunis Waashingitanii fi Si'ool haguuggii leenjii ittisaa jalatti diinummaa kakaasuun nageenya naannoo tasgabbii dhabsiisan jechuun himataniiru. Itti fufuunis gaafa shaakalli kun jalqabu Kooriyaan kaabaa abidda tufuu akka eegaltu ajaja dabarsaniiru. Pyongyang shaakala kana dura dhaabbachuuf guutumatti qophaa'uu ishee mallattoo agarsiiste. Koriyaan kaabaa yoo tuqamte mirga abbaa biyyummaa ishee cimsitee akka fayyadamtu akeekkachiiste. Kunis sululli Kooriyaa qarqara irraa akka turu taasiseera. Ministeerri ittisaa Xaaliyaanii Israa'el waraana Gaazaa keessatti namummaa dhabde jechuun himate.
Ministeerri isaa Xaaliyaanii Guido Crosetto gocha Israa'el Gaazaa keessatti raawwatte cimsee qeequun mootummaan ishee sababaa fi namummaa kan hin qabne jechuun ibse. Gaafiif deebii laasambaa waliin taasisaniin ministeerichi haalli kun fudhatama hin qabu jechuun akka seera haaluu fi gatiiwwan qaroomina addunyaa duubatti deebisuu jechuun ibseera. Akkasumas qoqqobbii idil addunyaa ta'uu danda'uuf banaa ta'uu kan agarsiisan yoo ta'u tarkaanfiin akkanaa Israa'el irratti osoo hin taane uummata ishee mootummaa Beniyaamin Netanyahuun durfamurraa baraaruuf ta'a jechuun dabaluunis mootummoonni addunyaa saffisaan gara tarkaanfitti seenuu akka qaban amaniiru. Dubbiin isaanii kun kan dhaga'ame yeroo Netanyahuun karoora magaalaa Gaazaa dhuunfachuuf cimina Hamaas hafe barbadeessuuf fuulduratti dhiibaa jirutti. Xaaliyaaniin garuu mootummaa Falastiin tokkoof beekamtii kennuu kan didde yoo ta'u ammatti kana gochuun addunyaa duraanuu kaka'umsaan guutamte keessatti kaka'umsa siyaasaa akka ta'u ministeerichi akeekkachiiseera. Gamtaan Awurooppaa hirmaannaa Yuukireen malee waliigaltee Yuukireen irratti ta'uuf akeekkachiise. Gama biraan Raashaan orka misaayila niikuleeraa irra kaa'ame cabsuun oomisha jalqabuu beeksiste. Raashaan yeroo bobbiin isaa adda citeetti misaayila niikuleeraa fageenya giddu galeessaa fi gabaabaa deemuu danda'u hojjechaa jiraachuu himte. Ammoo meeshaalee akkasii kuusaa waraanaa guddaa akka qabdu itti aanaan ministeera dhimma alaa Sergey Ryabkov himaniiru. Moskoon tarkaanfiin kun kan fudhatame tarkaanfii Ameerikaa fi michoota isheef deebii kennuuf akka ta'e ibsite. Gama kaaniin ministeeronni dhimma alaa gamtaa Awurooppaa jimaata kana alaaksatti walgahii pireezidaantii Raashaa Vilaadimir Puutiin fi pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gidduutti gaggeeffamuuf karoorfame dura marii atattamaa gaggeessaa jiru. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa Yuukireen osoo hin hirmaanne waliigaltee irra ga'amuu danda'a sodaa jedhu qabu. Kunis Yuukireen naannoo ishee Raashaaf akka dabarsitu dirqisiisuu mala. Biyyoonni Awurooppaa Faransaay, Jarman, Xaaliyaan, Poolaand, Biriteen, Fiinlaand fi Koomishinii Gamtaa Awurooppaa waliin ta'uun daandiin nagaa Yuukireen malee murtaa'uu hin danda'u jechuun Waashingteen Kiyev minjaala irra jiraachuu akka mirkaneessitu gaafataniiru. Moskoon Yuukireen naannolee dhuunfataman keessaa akka baatuuf giddu galeessaa akka taatu akkasumas miseensummaa neetoo akka diddu kan gaafattu yoo ta'u Kyiv ammoo to'annoo Raashaan naannolee ishee irratti qabduuf gonkumaa beekamtii hin kennu jechuun diddeem. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoon ammaaf qabannee dhufne kanuma. Odeeffannoo biroo qabannee haga walitti deebinutti akka jirtan hundatti hamtuun isin hin argin jenne yaasumaan nagaadhaan mannaa.